Eessarraa akka jalqabuun wallaalee jedhee yaada hedduu mataa kiyya keessa ni jira. Facebook irraa xixiqqoo badee jira, miidiyaa irraa xixiqqoo badee jira. Gaafiif deebii emergency dhufee malee ganama kana silaa kelloo wajjin haasoo yaada qabna. Galgala booda ammoo WBC wajjin marii waan goonuu fi gaafilee guddaa jarri na gaafatu waa'ee advocacy waan deemaa jiru irratti garuu inni xiqqoo gurra isin buuseen jedha. Garuu wanna biraa kana keessaniin mari'achuu barbaade yookiin at least yaada keessanitti hima jedheetiin dubbachuu barbaade dhufee jira jechuudha. Gaafilee amma jedhallee komantiin godha warra achirra barreessanillee jechuudha. Maybe page kiyya agartanii jirtanii kan maxxansee jedhe. I think addunyaa kanarratti of ta'uun ulfaatee jira. Nama biraa fakkeessuun, otoo gaddan fakkeessuun, otoo nama jibban namatti seeqatuu, namatti kofluun, otoo wallaalan ammoo akka beekaa ta'uun ulfaatee jedha. Nama biraa fakkaachuun illaafee jedha. Of ta'uun, true feeling dhugaa dubbachuun akka malee ulfaatee jedha. Maaliif jedhee yaadee jedhu xiqqeen irraa jalqabnee yoo nu guddisan ijoollee teenya yoo guddisnee jennu akka of taanu akka yookiin of taanu otoo hin ta'in ebaluun naa ta'e ebaluun ta'e intala yoo jabaatte dhiira naa taate yookiin ammoo ebaluun naa baate sammuu gabroomaadhaan nama guddisaa waan deemuuf nullee sammuu san qabannee waan guddannuu fi of ta'uun ni ulfaatee jedha jechuudha. Waa hedduu walitti qabatee kana jedhaa jira jechuudha. Dhiyeenya kana kanuma asumarra dhufe jechaa irratti waa hedduu yaadaan ture. Waa hedduu yaadaan ture. Akkamitti of ta'u dhugaa dubbachuu akkamitti danda'a? Because dhugaan boka tokkorra akka jedhe dhugaan ceekuu akkana nama dhooftuu jedhan waan akka qawwiitti iyyaa dhufti. Dhugaan hedduu ulfaatti. Hedduu lallabdi. Nama hagariin tartu soba kanatu mi'aayee jedha akka sukkaaraaf soogiddaa. So addunyaa dhugaa jibbitoota biratti akkamitti dhugaa dubbattee akkamitti fudhatama argachuu dandeetta? It's very complex. Waa kara hedduudhaan mataa kee keessa wal keessa nanti dhufaa jira. So mee yaadadha qabsoo kana akkamitti seene ka jedhu mee xiqqoo achirra nan jalqaba. Qabsoo kana ani actually maybe media dadaara dubbadhee jiraana dhageettan maltanii ani qabsoo kana gaafan itti seenu akkuma nama kaa'u nama hedduu natti fakkaata waan addaallee natti hin fakkaatu waa lamaaf itti seenu tokko oromummaa fi tokko ammoo akka dubara. Akka dubara miidhaan gabrummaan otoo jirtu gabrummaa Oromoo durse jechuudha akkuma namoota baay'ee jechuudha. Miidhaan dubaraa biyya keenya keessa dhiisaa biyya akkuma as jiru kana keessatti iyyuu miidhaa hedduutu jira. Sammuu gabrummaatiin ka jalaan bahuu hin dandeenyeen hidhamee walitti jira jechuudha. So wanniin ani miidiyaa irratti jalqabas bahee fi waggaa 10 dura jechuudha. Qabsoo kana keessa jiru kiyya keessa haga of yaadadhu keessuma ture haga Oromoo ta'uu baree konkoo jechuudha. Keessuman ture. Wannan as itti bahee dubbadhee fi komantii keessa hin argu by the way komantii of jalaa cufee jedhee isinillee argaa hin jiru jechuudha. Because mee otoo komantiin keessan distract nan goone yaada kiyya dubbadhu waan jedhee fi peejii biraarra jira jechuun argu warra barreessaa jirtan. So maali waan an sammuu kiyya keessa jiru waa'ee dhimma Oromoos ta'e waa'ee dhimma dubartiis ta'e isteejii irraan dhabee jedhe. Barruurraa hin dhabee jedhe bakka itti haasa'amirraa hin dhabee jedhe laalee dhabee jennaaniin aniyyuu nin godha jedhee itti seena jechuudha. Bara 2014 buuka kiyya jalqabaa yeroo jalqabee namoonni hedduun warra beektanii jaalatan ta'a. Bara 2014 durallee Facebook peejii zabana Facebookiin uumame san zabana Facebookiin ijoollee kolleejiif ture san zabana yeroo Oromoon nama lakkoofsa quba harkaatiin jirtu san jechuudha. Maqaan keenya ka baafannee seenaa amina Oromiyaadhaan baafannee jenne. Seenaa Oromiyaa maalii? Because Oromummaa kana of ijaaruuf Oromummaa kana beeksisuuf jechuudha. Kaniin seenee jedhee fi achirratti dubbadhee of ta'uu yaalee of ta'ee
garuu guyyaa adeemsa keessa of ilmi namaa of gataa deemna. Sometimes ilaalchi namaa jijjiiramee bakki namni namaa qabullee waan jijjiirameef bakka san fakkii san guutuu fi bakka namni nama kaa'e san guutuu fi otoo xaarru of dagannee jenna jechuudha. Because bakka namni nu qabu san wanna ganama manaan baasne dhiisneetini wanna onnee keenya keessa ibidda onnee keenyaaf sammuu keenya keessa jiru dhiisneetini sometimes abjuu namni nu kaa'e san faana otoo chees goonu lafti nutti dhiiti jechuudha. Wanneen kana dubbadhaa jiruuf illee kanee qabsoo kana kan jalqabee fi hadha akkamitti akka deemaa jiru walumaa galatti immoo the state of our politics, the state of haalli Oromoon keessa jirtu jechuudha. Qabsoo keenya waggaa 50 bara 60 dhumarraa kaasee jennee haga ammatti yoo ilaalle jennee mana 20 keessa jira kan waggaa 60 deemaa jira. Qabsoo kana ilaallee bu'aa bahii maafi ol kaanii gad deebina yookiin ammoo boolla jalaallee dhufnellee jennee 70 irraa yoo fudhannee jennee eessa turree jijjiirama 70 irratti maaltu ta'ee jijjiirama 90 irratti maaltu ta'ee jijjiirama 18 irratti ammoo maal ta'e maaliif qaccee yookiin geenneetiin of duuba deebineetiin kaffaltii guddaa 70 keessa kaffaltii guddaa kaffaltiin ilmaan Oromoo qabsoo biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti kafalaa jiru. Waggaa 60 dabre kana keessatti kaffaltiin isaa furdataa deemti malee qal'ataa hin deemne. Yes, gadaantummaa 70 keessa hin jira. 90 keessas hin jira. Garuu laallee jennee maaliif qabsoo ta'e bira geenne? Is it power struggle? Rakkoo Oromoo rakkoo aangooti. San jechuun angoonis wanti nu goon kun martinu angoo walitti hidhatee jira. Because gaafa dirree qabaannee angoo qabaannee jennee gaafa san jijjiirama finnee jenna. Garuu ammoo angoo yoo isin jedhu angoo ana malee hin taatu. Ana malee beekaan hin jiru, ana malee kasi bulchuu hin jiru irratti wal fixee abbaan irree gubbaa irratti wal fixee ilmaan hiyyeessaa qabsoo kana keessa akka bu'aan arganne dhiigaa fi ru'iin fooniin itti kafalaa jirti. Kan hin jedhu akka naachis jedhe. Akkuma isin jedhe maaliif qabsoo tana keessa yogguun seenee qabsoo tana keessa akkan yaadu akkan garaa kiyya keessa ibidda garaa kiyya keessa jiru hin dhabee jedhe. Qabsoo kana keessatti ammallee namni na ergee mallaqa otoo hin ta'in akkuma isin jiru kiyya kana keessa jiru kiyya guutuu keessatti Oromoon ta'uun salphina tuffiidha. Ati intala bareedduu taatee maa Oromoo himatta? Ati intala beektuu taatee maa waaqeffataa taata? Jettoota akkasaa jedhu kanatu karaa xurree beekumsa xiqqoo qabu kanaan xurree hanga beekuun xurree yoo hiree jedhe tana duuba dhuftu haga an dhaalu kan akka dhaabe abbaan yookiin haati ilma daa'imman ofiitiif hawwiin jira maalidha? Rakkoo an keessa dabre kana keessa akka hin dabarre anaa ol haasii tartuu barbaadde. Haata abbaan martinuu sani. Atiin qabsaa'onni illee qabsoo kam irrattuu haa ta'u qabsoo karaa politikaa ta'e qabsoo karaa amantii ta'e qabsoo karaa qabeenyaa ta'e kan barbaadan nama ofiitii fi maatii ofiitii fi ijoollee ofiitii fi saba ofiitii kan barbaadanii rakkoo an hadha keessa darbe tana ilmaan warra keenya akka hin dabarre jechuudha. Qabsoo kanallee kan itti seeneef annam tokkotti akka to'an dubbadhee jedhee kan itti seenee jedhee fi tuffii uummanni keenya tuffatame Oromoo ta'uu waaqeffataa ta'uu dubara ta'uu waa sadii sometimes afrillee hin jira gandumaa hin jirti. Salphinaan keessa deemsan akka hin dabarree generation dhufu ammoo itti haa dhagahamu nama haa ta'ani. Because addunyaan ani itti guddadhe ta biyyi keenyas ta'e biyya alaas waa garii sii kenniti akkas ta'ii siin jetti sii galee akkanatti baaksii sii godhanii asinillee achi hin bahini asuma keessaan akkuma fardaa deemii siin jetti. Akka dubaraatitti dhoolaa keessattuu akka dubaraa rakkoon dubaraa extremely guddaadha. Garuu hoo gabrummaa dubaraa kana waan liqimsinee jirruuf nutti hin dhagahamu. Wanti nutti dhagahamu beektani kan liqimsuu dhabnee yookiin ammoo kokkee kana keessatti kan rakkate kanatu namatti dhagahamee jira. Because gadi hin tarree olillee hin baane. Kan dubartii ammoo waan gadi taree jiruuf
gadi taree akka ol hin baane dhiiraa ol immoo ka qabsaa'etti godhu dubartiidha. Sirna gabroonfataa addunyaa irra jiru kanarratti akkasiin kun hin jijjiiramne ka godhu dubartiidha. Kan dubartii oli dubartii tuffatu hin jiru. Miidhamiinsa dubartii ka dubartii ol beekullee jira hin jiru. Of ta'anii yaaduun iyyuu dubartii keessatti man biyya kanas ta'e biyya keenyatti biyya nama jiru kanatti waggaa 50 booda waa'ee Roe versus Wade akka duba deebisanii quba qabdan natti fakkaata. Wal keessa makee dubbadhaa jira because kunniin martuu walitti hidhatama qaba. Eessaa walitti hidhatama qaba? Of ta'uu irratti jechuudha. Mee of ta'uu irratti hadda nan dubbadhaa. Qabxii kaawwan illee qabxii hedduun qaba. Ka komantii keessanii illee nan deebisa isiniin jedhee jira. Akkasumas immoo waa'ee maybe haala special envoying biyya deemee kafaa of abaa wajjin suura ka'ee achi duraan wajjin laasofne jira. Maybe isaan illee itti deebi'ee jira. Maybeedha. Because hedduu bal'aadha. Hadda yaada yeroo dheeraan boodatti akkamitti of ta'uu kana irratti dubbadhaa kan hin jedhu waan barbaadeen dhufeef sosa irratti gadi qabeen dubbadhaa jechuu barbaadeetiin. So duka dubartiitti ta'uu deebi'ee jedhe. Qabsoo dubartummaa kana keessatti gammadu wannuma goonu nyaata ta'e waa gurguratti ta'e jaalalatti ta'e gammaduuni daangaa dubartii fi daangatu jira. Akkaataan dubartiin gammachuusa itti ibsattu daangaa santu jira. Daangaa san keessa yoo ati baate ati waan biraa maqaan sitti bahee jira. Garuu daangaa dhiiraatii fi gammachuu san keessa daangaan ni jira. Hin jiru. Haala dhiirri jiraatu irratti wayaa inni dhiirri dhuffatu irratti daangaan ni jira. Hin jiru. Umurii dhiiraa irratti qabeenya dhiiraa irratti daangaan ni jira. Hin jiru. Daangaan martinuu ka ijaaramee jedhe. Ka daangaan clearly beekamee jedhu daangaa dubartii irratti. Daangaa sana immoo dheeksisuu irratti walumaa galatti nyaatallee qabatee even gaafa du'iinsaallee qabateetiin daangaa dubartii irratti is clear. Daangaa kana keessa jirta. Daangaa kana ala baatee jirte. Kan daangaa kana keessa maa baatee sirraasu first line irratti dubartiidha. Qabsoo Oromoo kana keessatti iddoo laallee jenne duratti qaccee tuqeen jedhe 70 keessas 90 keessas 18 keessas an akka nam tokkootitti namni beekaan jedhamte namni gowwaane qabatee wannuma isa wajjin kadu beekaan ammoo of duuba garee xiinxalee karee ka hin beekne hadda bareede akkuma umrii nutti eda'amu akkuma waa dubbisnu akkuma nama barruuni sammuun nu bal'ataa deemna. Waan hadda beeku tokkaa kudhanii haddaa beekee silaanas hin jiru. Akka mammaakni jedhee qalbiin galgalaa hunni ganamaa jedhan sanas ni galee waan hadda beeku kan tokkaa kudhan dura waggaa 5 dura beekee jedhee gocha hin godhuu jijjiira gara jechuu barbaadeetiin. So qabsoo Oromoo kana keessatti lallabuu qofatu hin ta'initti ati hedduun keessaniin beektan natti fakkaatee namni ergeen otoo hin ta'in akkuma jedhaa ture ofii kiyyaaf fedhee qabsoo kana keessatti sa'a 24 waan biraan dalagu waan biraa ijoolleen an guddisaa jiru qabsoo kana irra dalagaa jechuudha. Hedduu ammoo itti gammadaa namni naafaa gadduu jiru keetti deebi'ee kana akka jettaniif fedheetiitti seenee jedhee biyyi dimokiraasii keessa jira nama immoo mirga isaallee beeku. Nama immoo addunyaan tun society addunyaan tun jedhu society hangami daangaa keessa kana galchitu daangaa sanii ala immoo ta'uun immoo kaayyoo kiyya akka ta'e akkasinillee beektanii ittiin hin dubbadha natti fakkaate. Garii Oromoo rakkoo kana keessa jiratti hamaan dubbadhuuf malee beekaara dabre waa hedduu beekaara dabre jedhe. Garuu sun sirriidha jedhee namni ilmi namaa waan itti fakkaatu waan itti amanii dubbatuu qaba. Yeroo iftoominaa irra jirra. Yeroo keessi kennuutu gammachuun qabaatiin ilkaan fakkeessinu miti. Yeroo sana akkasitti kanas nu keessee jedhe kanamummaa nu baaseetiin gongaa qullaa ati jettu akkas jedhe gongaa qullaa nu deemsise godhe kana waan ta'eef jechuudha. So qabsoo kana keessa ilaalee yoo jedhu akka nama really carraa ta'eetiin Oromoo bakka bu'ee bakka hedduun naqee
kuni carraadha malee humna kiyyaan beekumsa kiyyaan jedhee nama carramaatti galee wanneen hedduu na gammachiisu bika waan sanii ol jaaladhu hin qabu waan sanii ol jiraadha wannummaan an jiraadhaa jiruuf iyyuu san irratti so kana kan naa ta'e jechuun I'm very happy so laalee garuuf duba laaleen jedhee maaliif qabsoon keenya akkuma fincaan gaalaa galma gahuu dhabdee I continue. I'm a little baby, but I'm still contemplating because of the only but it's still a challenge for me. That's the truth. And if you can fade it, if you come commenting here, I think a lady and get a little bit aged. You got to put you that, you got to put you that. You got to put Kune is because you want to accommodate had off to again number two. I commit so get down to correct the dane, maybe to go. Injiraanti akkama dawaan beektaa namatti guddisanii jedhan doosi isaa nama ajjeesee jira onnee dhoosa dhiiga hidda dhoosee jira so dawaa akkasii suutaan akka galu barbaadee jechuudha so waa hedduun argee waa hedduu adeemsa keenya irratti jijjiiruu karaa rakka jirullee jira jechuudha amma mee walitti makkeetii nam fakkeenyaaf waanuma joottan muraasa keessa nama mudate isinitti himeen jedha akkuma beektanii dhaaba ollaa irratti itti gaafatamtuu ta'eetiin nama hedduudhaan mootummoota hedduudhaan dhaabbilee hedduudhaan walagarree as White House ta'e Oromoo bakka bu'ee dhaquu State Department ta'e walgahii hedduudha carraa ta'ee naqee jira akka rakkoon Oromoo dhagahamtuutti hin dubbadhee jedha kana keessatti rakkoon tokko kan mudatee jedhee kan namni keenya meefii quba qabdan ta'a at least kalee sunti addi standardii namni 12 gujii keessatti beelaan du'ee jedhan and I don't know I think it's need legal line and hedduu nagadisiise because haraa miti sun namni keenya ka human right jechumatti yeroo isaatiin ka beelaa eenyutu boo'aa fi jira eenyutu dubbataa fi jira eenyutu quba qaba hedduu iyaaratan I think life dhufee ji'a lamaanuu sadiin dura dhufee jedhee USAID itti gaafatamaa kara saawuzii jiru community yaa walitti finna jennee Juulaay keessa sagantaa qabnaa ture Juulaay 7tti amma Augustii tokko as dabree jedhee warri community irra jirtanii hin beektan jechuudha wanna kana community keessaan dalagnaas Facebook live irratti yookiin miidiyaa irratti otoo hin ta'in community wajji dalagnaa jechuudha hojii keenya immoo hojii akkamii akka dalagaa jiru jettan community adda addaa gaafadhaa community waa dalagu jechuudha community jijjiiran fidaa jiru gaafadhaa community wajjin dalagan jiru waa hedduutu deema jechuudha yeroo in a given time in a given work it is so busy wanti nu goonu hafuuran qabnu dhugaa isinitti dubbadhee jedhe wixataa haga jimaataa jechuudha so much work because rakkoon uummata keenyaa lakkoofsisaa hin dhumu ka beelaattu jira ka biyyaa bahee rakkateetu jira ka human rightittu jira warri kunillee daataa barbaada warri kunillee kana barbaada kanneen mara walitti fiduu fi onnee hafuura arganneen beeknu jechuudha qaama beelatti osoo ni deebi'ee ji'a lamaan duratti ji'a lama muujja sadiin duratti I think jalqaba Februaarii keessatti briefingii White House kenne tokko irratti waa'ee Noorzii irratti mootummaan Ameerikaa dhageettan ta'a biliyoona tokko ol Itoophiyaadha gargaarsa kennee jira bara dabre waggaa dabre 21 irratti biliyoona tokko 1.3 famna mistake san keessattuu hagamtu garas deemee hagamtu garana deemee hagamtu Oromiyaaf dhufe ka jedhu marii irra akka tasaatu ture jechuudha naa salmaa walitti kaka'eetiin Oromiyaa irratti akka namni keenya waggaa 3 fi kun bonni akka argaa jirtan san taate irratti immoo waraana ijoolleen lafa qottu waraana galte tuu mootummaan ajjeese tuu mootummaan haate namni keenya qonneen maal nyaatee jira maaluma nyaateeti namni keenya bulee jira namni bilisummaa dhiisaa mee maaluma nyaatee keenya ka irra jiru hagam keenyatu quba hin qabnu so kama kalee standardiin baasee ka guddi kana laalee on jedhee USAID gaafannee deetaa nu gaafatan jechuudha mee because mootummaan waa lamaa sadii fi beela Oromiyaa jiru keessa jiru kana waa lamaa sadii akka laalcha kiyyatti at least akka dhagahetti because NGO gabaabaa kanaan Oromiyaa keessa jiran idduun hin jiran Oromiyaa keessa jiran gaafannaan daataan sun hin ba'u akka golditti akka qabeenyatti dhoksamee jira jechuudha maaf akka addunyaan hin dhageenye rakkoo Oromiyaa keessa jiru kun ammoo just pure negligence dadhabbinumarraa kan ka'ee haaluma adda addaatiin dhabee jedhe daata makana dhabne dhiiru ummanni Oromiyaa keessatti naannoo
Oromiyaa guutuu siniin jedhaa naannoo tokko miti. Nuti amma warra Red Cross biyya keessa jiru ICRC ta'ee dhaabbilee hedduu guddaa UNHCR keessatti jiru guddaa kanneen hundaanuu wal agarree at some point waliin dubbannee jira waa'ee adda addaa irratti nuuf himanii jira at least qaamaan daataa illee kennuu dhabaatan hin beekne jechuudha. Even embassy obviously embassy faama akka malee walitti dhiyaannee waan dalagnuu fi walillee agarree jirra wajjin teenyee jirra. So it's qubaan qaba. So kanneen marayyuu data madamne dhiiroo. Data ma in dhamne because as mootummaa kanaan birri haganaa kaa'e jechuun it's without data is difficult. Paralyzed taane. Data humanitarianism in jedhaa jira. Mee galan as the brain mo when Allah when inni godhu guddaan tokko yoo jiraat hin beektanii actually the only thing that we do is advocacy. Advocacy nammoo yoo daataan jiraate yoo information ni jiraate nuti asii waa godhuu dandeenya. Yoo abaa'oon waatu jira jedhee warra jalaa hidhame warra jalaa madaawu warra jalaa duukan baasee jedhee isa irratti wabii godhannee yookiin kafaa'oon wabii godhannee baasnee jenna. Because akkuma beektan biyya keessatti galmaa'uuf jiru. Yes, ijoolleen nuuf dalagdu ni jirti. Dhaabbilee adda xiqqaa akka waliin dalagnu ni jira. Very limited. Kaawwan ammoo it is impossible. Biyya keenya keessatti daataan Oromiyaa irraa dhufu tokko hin jiru. So ka daataan qabne maaluma goone. This is not just about USAID hin jedhee tura. USAID qofa wajjin jira ka dalagnu. Dhaabbilee hedduutu agency hedduutu State Department kana keessa agency hedduutu jira. Okay, Kabrama for Kenya is a major agency, Department of Human Rights, Labor and DRL, Department of Labor and Human Rights and Democracy. Human rights violation of Africa. This is very important. Congress you to Congress America case I come to the Majora, man today Majora, soon it requires its own time that you come on. Data one rakkise keessa walitti qabee dubbataa jiru. So data namni nuti warqaan tokko namni 90 du'ee yoo asii yoo ka jennu taate according to who? Namni 90 du'ee hidhamee madaa'e yoo ka jennu taate according to who? Because Oromo warra malaalaa jirtan warra borulee ilaaluu jirtan dhugaan lafa jirtu Facebook site gochuu hin danda'an. Facebook nama 100 du'ee jechuu hin danda'an. Oromiyaa keessatti dhaabbileen Oromiyaa keessa jirtu Oromoos ta'ee kasaba biraa wanni achi keessatti ta'aa jiru ka baasaa jirtu tokko hin jiru. Yoo warri sun hin baasne ammoo nuti maal gochuu dandeenya dhiiroo? It is so painful it is so painful because yeroo kamiyyuu olitti Oromoon gura argatee jira. Maa teessoo irra waan jiru waan beekuuf siniin jedhaa jira. Jijjiirama misin argitan kuni ka miidiyaan darbee dubbatu ka warra Ameerikaa darbee dubbatu lafarraa hin dhufnee jenne. We work hard for it. Garuu challenge nuti jiru mee achi dhiisa. Within the last torban lamaan dabre kana keessatti miidiyaa hedduutu nu qunnamee ture. Iyyaalatan taatanii about ji'a tokko dura natti fakkaatee Wallagga irratti Amaara nama 400 akkana ajjeesanii viidiyoon suni gaafa 18 gadi bahee jedhe gaafa 17 Reuters I think it's no kawra AP to base I don't know media to guddaa media base ka wallorratti December keessa nam ijoollee fixanii ka wallorratti ajiru viidiyoon sun gaafa 17 I believe July 17 mo yookiin June 17 gadi bahee jedhe jechuudha. Nam tokko waan sanii dubbanne kaan addunyaan samiif adii garagalchitee kan akkamitti dubbanne jenna. Sanii waliin qabateetiin miidiyaa BBC ta'ee miidiyaa what is The Guardian I don't know media hedduudha. Carraa ta'eetiin waan miidiyaa irra dalagaa waan jiruuf firoota kanneen wal agarree information nu gaafatan. Information hin arganne information dhabnee jenne waa'ee Oromiyaa keessa ta'utti dhiiroo completely paralyzed teenager. We don't have the information. Without the information, it is so difficult. When I can say to movie, Ademsa jijjiiraa jiru walitti waan hidhatuufi at least focusing in maal ta'uu qaba. Uummata Oromoodhaaf sagalee yoo ka ta'uu taanne gaaffiin Oromoo ammatti gaaffiin ollaa gaafataa jiru gaaffiin community Oromoo ka biyya alaa gaafataa jiru maali?
bilisummaa envelope keessa kaahee akka wannatti naa erga fonte what is the gaafin ken takka lama sadii afur gaafin ken that's it kanini wali qabateetiin kanaaf iyyuu the number one thing ani wanni jedhu warroonni biyya keessa jirtan warroonni miidiyaa adda addaa dhaabbilee adda addaa keessa jirtan World Vision ta'ee UN keessa Oromoo taatiin akkuma agartanii jedhamu Tigree irratti yoo nam tokko du'u yoo beel tokko ta'u yoo ta'e dhamee jedhu information accurately within 24 hours bahee jira keenya waggaa tokko booda illee information accurate hin bahu information kijiba walitti makamee jira ani qabsoo kana keessa ka seeneef ani qabsoo kana keessatti ka jaaraa jiruuf ka ariinatti baatee fi propaganda namaaf ta'uuf miti dhaaba tokkoof iyyuu propaganda ta'uuf miti yoo dhugaa isinitti mee jedha qabsoo kana keessa ka seenee fi dhugaan dhabamtee nama odeessu si galee as baheetiin ka of faarsu ka lallabu ka goota of godhu ka achi bahee ammoo wanta akka incii qabsoo Oromoo tokkorratti godhaa hin jirre argee inuma gola keessatti harka 99 dalagnee harka takkitti dhufne ammoo dhufne ummataa hinnaa jennu kuni ka dhugaa lafa jiru jijjiirama dhugaa jiru poolisii Ameerikaa for the first time Itoophiyaa irratti qabdu confidenceedhaan jijjiirra jirra amma booda Itoophiyaan yoo jiraatu taate Itoophiyaa addaatu jiraatee jira Itoophiyaa Oromoo ummatu sabaaf sablammii ammattee jette Itoophiyaa rakkina Oromoo beektu Itoophiyaa akka baay'ina isaatiin uummanni Oromoo keessatti mul'atu wanti Itoophiyaa biraan we are confident fakkeenyaaf amma I'm mixing a lot of things fakkeenyaaf amma special envoy torbaan lama moo dura wala walgahii irratti harka 99 Oromoon hin jirtu amma garuu center ta'ee ka dubbatamaa jiru balaa Oromiyaa irra jiru akkasumas ammoo the hunger beel Oromiyaa irratti dhufaa jiru dhiiroo ka isin quban qabne kan quban qabne kan deetaa argachuu hin dandeenye ka dhaabbilee Oromoo biyya keessa jiran ka achi keessa dalagdan mootummaallee qabateetiin jechuudha dhiiroo namni beelaan du'aa jira namni beelaan du'aa jira waggaa 3 hin qonne namni goggogiinsi nama ajjeesaa jira kanaaf iyyuu deetaa hoo qabaatan keessaanis ergaa dubaanis isin ammoo akka dhaabatti maxxansaa jira because we are desperate without data kara humanitarianis ta'e kara human rights we have completely paralyzed taanee jira so I'm asking you guys kan irratti gargaara lammata irratti ammoo Oromoo akka beekuu qabdanii asuma baanee dubbannee yoo tunteen because asitti bakka of beeksisu malee bakka dalaganii miti kaayyoon kiyya kana as bahee dubbadhaa jiruuf tokko akka isin beektaniif lammata ammoo yoo dhimmi kun ka isin ilaala taate kanarratti at least yoo isin godhu baattan nama dhimma kana ilaalutti himtaniitiin waa haa godhan kan hin jedhuuf because it's difficult jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufee jira amma Oromoon ofii isaatii yoo of ta'uu baatee ofii isaatii yoo ol nyaate malee addunyaan I have no doubt because inam beeka I have no doubt hagam akka jijjiiramee jedhe garuu chaalenjiin jiru dhugaa dubbachuu dadhabnee jedhe dhugaa dubbachuu ka biraa qabxii fakkii isinii kennee jedhama nam tokko ani karaa nagaa deema yoo jedhe maal jechuudha karaa nagaa jechuun harka maratanii ta'anii afaanumaan karaa nagaa jechuudha moo waa dalaguudha sigale karaa nagaa waan deema jetti maal godhuu yaada qabdaa maal godhaa jirtaa maal uummataan ammoo maal jedhaa jirta karaa nagaa hiriira bahuutu jira geejjiba cufuu I don't know the road closer waan adda addaatu jira hedduu kara dhibbaa oltu jira karaa nagaa karatti falmatan karaa san deemnamoo oo cadhisnee maal kenna kara kaaniin ammoo namni karaa nagaa yoo jedhu akka waan waraana qawwee hiikkadhaa jedhanii summii warri afuufu ammoo karaa jinatti oba bosona Oromiyaa keessa taa'eetiin ka summii afuufu meeqatu jira yoo ati waan irraa dubbatte maa ati diina wobooti bakka si galee karaa nagaa yoo jette ati diina wobooti akka waan hiikkachiisaa jettee waraana kamii dhugaa dubbannee yoo jenne waraana kamtu bosona Oromiyaa bosona keessa taa'ee waraana martuu jechuudha Oromoos ta'e ka biraa summii facaasee jedhu ka every time social media irratti qofa facaasee jedhu waraanni kennas control godhuu qaba warroota Oromiyaa keessa jiru shakkii tokko hin qabu gaafuma tokkollee woboon hiikkatullee nama jedhee miti namni keenya hidhatuu qaba
waanan jedhe garuu dhibbatti rakkoo hadha Oromiyaan keessa jirtu rakkoo qawween furamtuunti jedhee nama jedhee dubbadhe waggaa lama dubbadhe jedhee haga Jawaar Faatileedhaa jirtu rakkoon keessa jirtu because qaama Oromoo kan akka nam tokkotti yoo fudhattee jette otoo beektaa dhukkubni harka dhahee jedhe harka ofirraa murtee jette otoo luka ta'ee jedhe luka ofirraa murtee jette rakkoon Oromoo qabate ammoo onni kaansariidha because ka galana jirullee Oromoodha gantuudha Oromoo ajjeesaa jirti shakkiin qabu ka galana jirullee Oromoodha dhukaasaa jirtu akkami dubbattee jette otoo hadha mootummaan maroodhaan kootu deebii jedhee Oromiyaa keessatti nageenyi hin dhufu kun dhugaa atli gariin keessan harki guddaan hin beektan waa Oromiyaa keessa ta'aa jiru hin beekan aniyyuu every single day haaraa bareen jedhama namni keenya beelaan namni keenya rakkoodhaan gara lachinuu maqaa wobootiin ka jedhu waraanni Shimallis maqaa woboo qabatee uummata lafarraa fixaa jira kijibduun kashlabbeen ammoo maqaa wobootiin gandarra deemtee nama saamaa jirti dubartii gudeedaa jirti lafarraa nama buqqisaa jiran dhiiroo eenyutu dubbataa fi jira rakkoo Oromiyaa keessa jiru eenyutu argaa jira dhiiroo ani of na jibbisiisee jira because ani kan hin jiru kiyya hooldi godhee kanatti seenee fi propaganda eenyuuf ta'uuf iyyuu miti jijjiiram Oromoo fiduu barbaadee jira I want justice because maatiin an keessaa dhufe maatii justice dhabe hidhaan isaa du'ii isaa jiruun isaa lakkoofsa ala taate gaafa inni jiru gaafa inni du'ellee namni keenya ka beekamu jiru that's what I want to make a difference that is why I'm here garuu yoo kana nagaa kana godhaa jirra jettan warri as taa'ee summii facaasee jiru akkuma namni kun hiikkadhaa jedhee garana warri asirra jiru ammoo warra as jiru maqaa keessaniin kanama summitti naqaa jiru kondaam gochuu dadhabuun keessan nama keenya wal keessatti jira jiru beektoonni Oromoolee jibbaa nam tokko irratti yookiin ammoo aarii nam tokko irratti tokkummaa yoo ta'e tokkummaan keenya temporariidha laaluu qabna dhiiroo ani am ollaa waggaa 5 darbe kanatti liid godha every 3 months jessa sadini maal goone maalitti milkoofne maal godhu qabna jennee asas goona jechuudha every 3 months now we are in the place confidently sigalee that what we need to focus is in the data angle data sanammoo argachuuf maal godhu qabna jedhu gaasti jeeffataa jira jechuudha for the next quarter jedhu kanarraa jalqabee jechuudha every 3 months akkuma siin jedhee we do change goone jenna wanta goonu kanarraa jechuudha hagam quba nu qabdanii I doubt hin beekaa namni keenya social media Facebook irra jira keessatti iyyuu live kanarra dhageeffatanii jirtanii miidiyaan keenya hangamtu waan godhaa jiru kafar godhaa jira kafar godhanii dhabaatanii illee is irrelevant garuu maal gaafachaa jira because miidiyaan jechuun tuulii sagalee waan Oromoo keessatti dalagamaa jiru hamaallee gaariillee uummataaf facaasu malee ka achirra taa'eetiiti ka ganda isaa qofa ka fidu kasummi uummata keessa facaasu sagalee si'ii dalagdu harkin yuuya si'ii furtu otoo argu akka nagarree ka ganda fi ammoo ka waan tokko hin godhu manatti galee kompiitarratti waan katabaa bakka sabboonaan waraanaa jiru isa jechuudha sabboonaan qabsahaa jiru si'ii jiru dhiiste tonte no miidiyaan akkasii wannan isin jedhaa jiruu fi jijjiirama dhufaa jiru dakka I guess it's more of enlightenment kan isin timaa jiru jechuudha walitti qabatee ammoo for me it is about dhugaa dubbachuu danda'a uummanni Oromoo suutaan dhugaa liqimsa fuudhuu dandeetti yoo karaa nagaa jennu yoo karaa nagaa jedhu akka waldattiin isin jedhaa jiru what do I mean kana jechuun kanaan faalleessa jechuudha no ani akka nam tokkotti Oromoon diina keessa waan jiruuf hidhatu qaba jedheen amanee jira hidhatu garuu waraanaan bilisoomna sanittiin aman akka nam tokkotti jechuudha mirga qaba amma at least aga Jawaar tuurii kana jalqabee jedhee warri naqabaa nagadhiisaa jiru xiqqoo tasgabbooftanii atiin Jawaar litaatu argatanii jirtan fakkaatan because akka duriitti miti jechuudha innaa Jawaar manidhaa jiru hangam rakkoo ibidda keessa akka turre hangam maqaan meeqa akka nutti bahee jedhe hangam wata ka hin goone so called gariin beektonni summii facaasaa turte maqaa meeqeen hangam akka balleesse jenne obsinee bira dabarree jenne jechuudha yoo tokko yaadee dubbannu kana wanuma obsinees ne fakkaatan no baay'ee obsinee jenna in obsinaa think in beektanii baama namni keenya wanna gammachiisu keessa namni keenya very yeroo bright yeroo dhugaan dhokattu miti yeroo kijibanii as ayyaan laalatu kalee kan dubbatte kana gootu miti ani jirma kiyya irratti ayyaan laalatu ta'een beeku
gaafa warra wajjin harka dhahee gaafa kan hojjennu waanan itti amane faanaan deemee jira kan hin dalagaa jiru ammoo dhugaadhaaf waan biraatiif himti there's nothing else galani kan rabbiiti biyya kanaan jiru biyya amana freedom biyya bilisa keessa jira biyya rakkanni keessa jira galani warra kan Ameerikaati akka dubarteetiitti jechuudha otoo san ta'uu baatan biyya keessa jira biyya keessa jira bakka hin dhaladhe jira amana kiyya kana meebi narraa sun oolan jedhee namanii jedha nevertheless so kanaafiyyu ila bakka narratti amma fakkeenyaaf hin gadda interview kelloorratti I was so happy Mukhtar akkas articulate nobody could have said that why because yeroba meediyaaloonni nama barbaadan qofa barbaad fidanii nama beet ajaddaa jira of qofa fidanii counterbalance hin jiru Oromoo keessatti qabsoo tokko keessatti Oromoo maaltu barbaachisa Oromoo maal barbaada is it Oromiyaa addatti baasuudha akka waan chaappaan isatti kenname ebalun Oromoodha ebalun Oromoo miti ka jedhu kan garaan uumuu baatu jiru kenna keessa guutusan qabsoo Oromoo ka keessatti hidhee jedhee keessa tokko inni si galee as taa'eeti inni abbaa Oromooti isaan akka Oromoo miti isaan makaadha isaan akka jedhee jedha no why you have no right kan Oromoo barbaade jettee sitti himtee jettee sitti himne akkuma ollaan Oromoo dalaga jedhee uummanni Oromoo faana ka'ee jedhee abaa ollee akkasumatti no Oromoo kaa'ame there's no difference between olla and abaa there's no difference gariinoo waaqa of say anaaf salaata isaan ammoo haqaa jedhee dubbatee jira that is wrong jijjiirama fidi tokko jiraanne we are on the first line jechuu barbaadeetiin so kanaaf maalis Mukhtaarama ka dubbatee jedhee akkas miidiyaan keenya ta'uu qaba miidiyaan keenya wanta Oromoon barbaadu Oromoof maal barbaachisa we have to get ka gara positive illee ka gara negative illee we have to debate maaf kun ta'uu qaba why advocacy work why diplomacy matter ka jedhu we have to debate maaf Oromoon doolaara tokko yoo qabaate sumuni as kaahee sumuni as kaa'uu qaba we have to debate fakkeenyaaf amma debate advocacy diplomacy irratti ka special envoy wal geenye siin jedhe kana irratti dhaaba kudha sagal turee siin jedhee jira qaamni Oromoo hedduun turre wanti nu goone keessa tokko jiraate maqaa Itoophiyaa hin beektan maqaa Itoophiyaatiin miiliyoona hedduu karaa ijaarraa asbaanaa dubartii deeggarraa maal jedhanii naaf xanyoonni maqaa Itoophiyaatiin mootummaa Ameerikaa addunyaatti cuftee jirti now we change that we told them that they used to think sigalee maqaa Itoophiyaatiin warri operate godhu ajandaa warra naannoo tokkoo qofa qaban ajandaa warra naannoo tokkoo qofa qaban garuu nuti warra maraaf dubbannaa jedhan no yoo nagaa biyya san keessatti fiduu barbaadde jette akka Oromoo waamtee akka Somaalee waamtee Tigree waamtee sabaaf sablammii waamtee gadi teenye biyya san waliin ijaara biyya sanii a new social contract akkamitti akka jiraachuu waliin mari'anna malee akka durii sanii maqaa keessa warra vision Itoophiyaa jedhamanii yaadattan taatan state department even yoo tokko white house new tweet godhee jira sigalee national dialogue irratti warra kunaa oofuu ka jedhu warroonni akkana maqaa Itoophiyaa kana baafatanii meeqa warroota kanneen amma we educate them very well now I'm confident jijjiirama dhufuu irratti Oromoon akka baay'ina isaatiin akka bakka namni shakkii keessaa hin qabu rakkoon an shakkiin keessaa qabu hoo Oromoon waliin deemuu dandeenya hangam qophiidha wanna barbaannu sanuu hin beekna eenyutu bakka nu bu'a because martinuu akkuma jedhaa jirtan as komantii keessan irratti namoota haga afurii maqaa dhahee jiranitti fakkaate gaafiin keessan ka gaafatan tokko irratti akkamitti bara Jawaarii fi OLA kan walitti hin fidnee mootummaaf OLA akkamitti irraa amanamaa kan keessatti it is something that especially ka mootummaa is something that we've been working on it for so long it's difficult when it looks at it publicly mootummaa yeroo hedduu waamnee jira akkuma TPLF fi waamicha nagaa gootee jette mootummaan kun uummata Oromoodhaaf naga buusuu fi OLAdhaaf waamicha godhuu qaban jedhan OLA keessa hattuun jirti gareen Shimallis jira gareen dhugaanamu warra maroo jala jiru warra dhugaanii itti solee osoo hin ta'in dhugaanii miidhamiinsi du'iiti Oromoo dhabsiisee biyya baasee jira Oromoon akkasanii teessoo irra jarri yoo hin ta'inne teessoo irra jarri teettee yoo mar'anii nageenyi dhufuu hin danda'u there's no shortcut jara latti dhiisnee wanni nageenyi haasuun tokko hin jiru wanni irratti ollaan dalagaa jiru taate irratti dalagaa jiru taate this is my personal page nagee Oromiyaa irra dhufaa jiruu fi UN investigation godhaa jiran kan we want to make sure investigate akka Oromiyaan taatu lammata irratti ka dalagaa jiru humanitarian aid especially USAID walitti hidhate jechuudha Ameerikaan beektanii ofii leen kenniti maqaa warra kaawwanii illee jarmatu kenna harka 90 ol jarmatu kennee jira asitti WFP dhaallee jarmatu kennee jedha
UN daaflee jarmatu kennee jira maqaa jarmatu kennee jira amala so we are making sure qarqaarsi biyya naqaa jiru oromiyaa haadhammate sadaffaarratti inclusive dialogue jechuudha OLA qabatee walitti jechuudha akka diinatti warri afarsaa turtanii warri nama arrabsaa turtan I know gareen keessan commentii ilaalin jettanii I appreciate that commentii ilaalin but nevertheless ija qabaamti ija ilaalin jedha ins woroon akkasii summii dabarsee jira kanamma kilooratti ta'ee jedhe waggaa iyyaarratti ni gaafa hacaaluun du'e jedheen boo'ee waan biraatiif hin boone because beektota Oromoo karadhaan ture waggaa tokko guutuu fi walitti haa dhufnu walitti dhufuun barbaadu nevertheless amma garuu bakki Oromoon jirtu akka ilaalcha kiyyatti waa hamaallee keessa jirti waa gaariillee keessa jirti wal bira qabee yoo ilaalee jedhee akka namatti keessusa irra taa'aa jirutti waa hedduu waa gaariirra jirti waan tokko yoo ittiin boonisa dubbadhu jiraate yoo empire kaleessun duutee jirti duutee awwaalamtee sun gabraati duutee jirti akka kaleessan akka Oromoon tuffate Oromoon haqamee dagatama ka jedhu sun darbee jira hin jiru Itoophiyaan tun yoo akka jiraatu taate Itoophiyaan tun nagaa tasgabbiin yoo dhufa ka jettu taate Oromoon gaaffii isaa deebisuu qaba gaaffiin guddaan garuu Oromoon gaaffiin isaa maalidha Oromoon akkamitti jiraatu barbaada because as taa'ee kasii beeka jiru jira as taa'ee ana malee hin jiru jira as taa'ee ka wata akka hin dalagne gaaf tokko hiriira ka hin baane gaaf tokko sumnii ka baasee hin beekne garuu afaan waan beeku barreessee summii uummata keessa facaasee jira afaan waan beekuuf ijoollee isaa akka biyya kanatti dhalattee jettee gandummaadhaan ka barsiisu meeqa jira ofii ammoo miidiyaa irratti as dhufee tokkummaa Oromoo lallabee jira ofii ammoo intala ofii ilma ofii gandummaadhaan warra kanarraa fagaadhaa warri kun akkana jedhee ganda uummata miiliyoona 20 akkasitti baasu jira akkam kelloorratti dhageenye jenne san yeroo iftoominaati fakkeessota akkasii namni kenna beekee qubatti qabuu qaba miidiyaan dalagaan isaa dhugaa jirtu baasu malee tokko ol qabee tokko gadi qabuu miti yeroo nuti akkasitti dalagnee jennu iyyaadha baratummaa 20 natti fakkaatu 21 jalqaba irratti hiriira nu yaamne particularly OMN waan godhee jiru dubbadhee jira because amma cawaan hidhaa waan bahee jiru jechuudha intentionally jira qofaa miti miidiyooleen kun illee jechuu kelloollee qabateetiin exactly shira akkasii waan dalagaa waan turan jechuudha I think when nama murtaa'e ta'e kun waan gaarii na gammachiisee jire that have to be the way forward ollaan jechuudha hanqina isaa yoo qabaatee jira hanqina isaatiitti bakkatti waamamu qaba malee fakkeessee we have to debate kamtu nutaa uummanni ka beekuu danda'u the pros and the cons side illee yoo bilis dimokiraasii Itoophiyaa barbaannaa Oromoo ka jedhu maal san keessaa maal argannaa san keessaa maal dhabna Oromiyaa keessatti namni keenya du'aa jira beelaan du'aa jira shorkeessitoonni warri shimalis erge uummata fixaa jira akka jiruun kun waan ammoo kaafee jedhe qama waraanaan guranii adeemanii namni keenya du'aa jira gara maana du'aa jira maal falmataa jira reena uummata naga buusuuf malee proppagandaadhaaf miti ka falmataa jiru jechuudha mee namoota afranii baay'een dubbadheenatti fakkaata namoota sisaay maal jedhee I think akka sisaay dubbadhee jiranitti fakkaate waa'ee walitti fidiinsaa mootummaa fi OLA irratti gaafiin inni gaafattee jettee hedduu galatoomii warroonni commentiin akka tabdanii I know I took it seriously dubbiseen ilaalee jedhee hedduun very positive dha hedduu galatoomaa isin jedha I think warroonni nama arrabsuun illee xiqqoo tasgabbaa'ee jira it's very good because will tear down wal gararkisnee wanna jechuudhaan hin goon wal uplift godhu qabna addunyaan tun yoo already stress waan godhaa jirtuuf jiruun keenya fayyaan keenya a lot of things are bothering us so I will say that akkas gochuu qabnaan jedha so definitely something kaati jette irratti hawwii kiyya and we will continue to push the government sigalee mootummaa kana hanga aangoo harkaa qaban hanga qawwee qaban hanga baankii qaban we will continue to make the call for them jechuudha OLA marii ni ranjirre marii biyya saniif tasgabbii godha jechuun hin danda'amu jechuun boona Oromoo jamee waa'ee boonaan Oromoo maal jedhee lola Oromiyaa keessa deemaa jiru kun addunyaan maal jettii ka jedhu boona irratti waan sitti himuu danda'u amma ta'uun ta'een kun actually ji'a March Jaafrii dura waan ta'e walgahii irratti walgahii guddaa irratti waan nagee jedhu sentary irra jira lola Oromiyaa irratti deemaa jiru bail Oromiyaa irratti deemaa jiru at least from the US side is attention guddaa irra jira jechuudha amma garuu kalaalamaa jiru maal ta'e itti fakkaate boona rakkoo Tigraay irra jiruu fi rakkoon Oromiyaa keessa jiru adda adda rakkoon Tigraay mootummaa Itoophiyaa federaalaa fi mootummaa naannootti walitti uummanni achi keessatti siege cufameetii ni jiran it is that's what the challenge is so that's saniif inni jira addatti ilaalamu qaba because
mootummaan naannoo Tigraay kompiliitii fakkaatee jira. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru immoo akkasii miti. Yookiin Baale bilisoomtee Arsiin bilisoomtee yookiin Wallagga bilisoomteetiin naannoon tokko qabattee wobooni mootummaa ana qoosheet godhaa hin jirtu. So it's much complex. So kanaafuu parallel deemuu qabu suni ka jedhu. So that's why is first thing is first. Naannoo Tigraay keessatti waan deemaa jiruu fi karaa sitti deemaa jiru. Nevertheless, attention at least from the US side is a center. Sanchi jechuu barbaadeetini warroon antani Said I think Ahmed ka gaafattee jettee kafaa'uun ammarratti eessa dhaabate sitti fakkaataa ka jiru gaafattee turte jechuudha. Kafaa'uun I think staansii jara kilil godhanii jiran itti fakkaate. Mootummaan kun national dialogue includes godhuu qaba. Karaa nagaatiin ammoo hin deemnoo jedhan karaa nagaatiin ammoo deemuu qaban. And they have to push. Isnee teennee sigalee akkanumatti ta'inneetiin daa'imman haarakattuu haalottu tun ta'in push gochuu qabanii jedheen ilaalee jira. Garuu I think their stance is clear natti fakkaata. Ani akka nam tokko rakkoon Oromoo keessa jirutti rakkoon kalee Tigrii yeroo aangoon irra jirtu sani diina turte beektin saba biraa turte. Addunyaan illee nuu gaddaa turte jechuudha. Hadha aangoo irra jiru eenyu. Ka Wallagga keessatti fixaa jiru nama eenyu sitti fakkaata. Ijoollee Wallaggaati. Ijoollee Shawaa keessatti akkasitti gubaa jiru, ka mana gubaa jiru, ka ganda gubaa jiru eenyu sitti fakkaata. Ijoollee Shawaati. Ijoollee Tuulamaati. Rakkoo kana immoo eenyu si fayyisuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo keenya akka furachuu dandeenyu mariidhaan qofa jennee kaa'amannu. Namni keenya qawwee bitatuu qaba, shakkii tokko hin qabu. Because hattuu fi nafxanyoonni bakka maratti mana amantaa mara keessatti meeshaa waraanaa guurtee waan jirtuuf civil warring likely waan ta'eef namni keenya hidhatuu qabu yeroo kana keessatti. Because mootummaa yeroo baay'ee nama keenya irraa waan eeguuf hidhatuu qaba jedhee namanee jira jechuudha. Nevertheless konferentii waan dubbatu tokko jiraate I think addunyaanis agartee jirti, sabaaf sablammii Itoophiyaa argitee jirti. Karaan nagaa kan Itoophiyaa Oromiyaa keessa baasa. There is no shortcut to that. Sunaan bareeda jechuudha. About Kafaa'uunis I think in my opinion akkas godhee jira. Fakkaata miidiyaa irratti illee akkuma gargarallee dhufa waan ta'eef maybe na gaafatu natti fakkaata achumatti hin dhiisa. Abarra siigalee dhiisnaan jettee adda dhiisee jira jedhee abdiin qaba. Galatoomii. Tulluu I think tulluutii fi akkasiisaa tokko Jawaariif illee faamaa walitti finnee ka jiru dirqama natti fakkaata walitti dhufuun jira waamicha ofiisli jiraaf illee we'll push for that too. Kabraa maalidha dudduudha. Okay, I think baay'ee naasee mi'a magara keessa deebiseen jira. Hedduu galatooma. I hope sa'aati tokko guutuu baasee oh my god. Hedduu galatooma. Wanni isin gootan yoo jiraate community keessan keessatti jechuudha. Community keenya as biyyan jiru kana keessatti community wajji dalagnaa akkuma isiniin jedhe yoo Atlanta jiraatan especially dhiyeenya kan Atlanta fa'aa akka baay'ee waliin dalagnaa torbee kana dhufu I don't know miidiyaa irratti ka dhufu kaan hin beeknu warra Virginia jirtanillee waliin dalagaa jirra. Warra ka beekee rafee maa gochuu hin dandeenyu. Ka beekee rafee because attempt goonee jira jechuudha. Kaan ammoo ka qabsoo Oromoo irratti fedhii qabu keessaan waliin dalagaa jirra. 24/7 yoo follow page keenya irratti follow godhaa hoo kan jiraanne taate page ollaa irratti follow godhaa isiniin jedha. Walsaanicha kana bakka wal dhabu rakkoon keenya inni guddaan kan argee jedhee wanna jijjiiran biyya dhufee kana keessatti ka Ameerikaan bakka nuu kennite amma namni marti gammadina kafaa'umsa baa'uunis suuraa special boy maxxansee jira ofii samiirraa hin dhufne jenna galata wanna jechuuf otoo hin ta'in laali fair Oromoo keessatti rakkoon fairnessitu dhabamee jedhe si galee ganda ofii yoon ta'in gadi qabuu kanneen si galee kanaafiyyuu fair waan ta'e kana keessatti namni keenya dalaguu qabna. So that is I think fantastic hojii gaariitu deemaa jira kan namni keenya gammaduu qabu kan namni keenya itti boonu qabu yeroo jalqabaatii fi warroonni maqaa Itoophiyaadhaan deeman sun rakkoo Oromoo dhoksuu hin danda'ani teessoo teenulattillee ammoo warri mootummaan Ameerikaa hin gadda walgahii special envoy irra maxxansee ture laaltan jedhee yaadee jedha isa irratti komantiin achirratti barreeffame yoo laaltanii jedhanii anaa gaafa waa'ee musliimaa irra dubbadhisanii raadikaal islaama jedhanii achirratti viidiyoo wara
kat godhanii kaa'anii anumatti xiyyeeffatanii jiran jechuudha. Sunillee komantii magaruu haa impact irra because ni dubbifama waan beekaa jechuudha. Kanaafuu wanna dubbannu eegnee dubbanna marallee akkas jigsuun barbaannu gara kaanii namuu kun wantummaa itti asba'uu barbaadeef tokko ofii kiyyaayyuu can I speak the truth rakkoon nutti mudate how much desperate daataa jiru kanaafiyyuu warra mootummaa keessa jirullee hin gaafannaa warra dhaabbilee adda addaa lafa keessa jirtan hin gaafannee isin jira jechuudha because without the data wanni kun tokko hin jiru asumatti ofuma bareechisuuf yoo kakkatabaa oolle malee wherever we go gaafii gaafataa jirra senatarri warra Portland senatarri warri Virginia senatarri warri Atlanta senatarri warri Florida senatarri hedduu ka foreign affairs jiru kan wajji haasaa jiru they are asking the US government Biden administration on our behalf jechuudha biilii adda addaa ka waa'ee kongiresii kana hin dubbanne baay'ee ka HR 66 alatti ka waa'ee investigation waan adda addaa qabu ka beetu jira nevertheless mee san yeroo biraasitti meen jedha ammaa fi Galatoma kafalfalootu falfaluu kamaruu jedhanii I appreciate you guys so much hagana fayyana ta'a I don't know I think baay'ee dubba'e na fakkaata at least I feel better hundi biraa yoo hafee jedhe isnammoo dalagaa I think you have to torbaan kana keessatti oromoof maal buuse post godhanii postii nama arrabsiinsaa irratti yoo ta'e nama dhibbaatamatu laalee jedhe postii gaarii yoo ta'e namni laalu dalagaa kan kee godhe it's my job to go to post educational share go to community case jo jiraate ammo nu dhaqqaba jedha data dadda qabaate ammo nutti ma data kijiba data base wonna gachu nande ammo nun kenina because is we can use it to use gone gubanne wan argine jirru fi warri qabsoo keessa jirtan ammo qabsoo keessa itti jabaadha qabsoo oromo kan keessatti qabsoo maraa qarqaaru qaban jechuudha otu nu jiraachu baan hadda I don't know how much diplomacy can make academy. Diplomacy can more it's far consequence good that cabbage jechuudha jijjiirama Itoophiyaa kana keessa jirutti achira taanii haasawuu abaa akka faawun dubbachuuni woboon teessoo nagaarratti argamuun it is all it requires a lot of hard work jechuudha kanaafuu community kennallee wanni dalagaa jirtan oo dalagaa jiraatan fantastic yoo dalaguu jiraachaa jiraanne ammoo fedhii yoo qabaatanii jettanii akkasuma godha jedha kaanatiin gaaffilee hafee fi media irratti dhufee dubbadha hagana fayyana ta'a all right